Gootota Oromoo isatti koomandoo tooree tottobaa haawusoo nasiroo duuleen faaka hawwasii leenjisoo dhiigaa harka laachuu dinnaan harma muran harka kennuu dinnaan harka muran sanyii balleessuudhaaf isa garaa biintuudhaan adamsan. Hashama hordoftoonni keenya nageenya rabbii bakka jirtan irratti simbira jiraatun jechaadha. Guyyaa har'aan tanaa Itoophiyaa Broadcast Service irratti manni murtii daalachaa hidhaa waggaa 9 lafa inni jiratti adabbii irra haa'ee jira. Namichaatu hoo harkarroo ari'aa oolee warra keenya harreen ta'uu jeegale jedhan. Oromoon akkaataa qabsaa'onni Oromoo irraas gaayaan yoo gaafatte ijoollee waggaa 7 gadiitu sitti hima. ዘፈን የሚወድ ሰው ማን ነው ከናንተ ውስጥ? አቲያ ባላፋ ማጉርጉር ተቀብዬ ሲማልታፋ ዋይ ካዮ ደብሴ ካራላጋ ፈልሜ ይዳቴ ጎረማኔ ማልታኑ አካታኑ ነምኑኑቲ ማልታና አካታኑ ታና ማልታና አካታኑ ታ ኦሎቢኖ ካራላጋ ፈልማኔ ይዳቴ ጎረማኔ ማልታኑ አካታኑ ታና ኑቲ ማልታ Kun sagantaa bashannanaa irratti illee sagantaa gaddaa irratti illee Oromoon gisee walgee waa'ee lafaa fi lafee isaan dhiisu. Ijoolleen maal jetteen? ሌላ የሚዘፍን ሰው የለም ያሸልማል ዘፈን ማልጀተሬ ጋፉማቲ ኬሱ አካ ጉማንደ ገልትሌ ዋዳ ገልቴ ኦሶ ገንደረ ደምቱ ቢይስራ ገረገሌ ማልጀንተሬ ጋፋኑ ወልጌኙ Kagumanda gatele dachane kayeronga entenyu sabako kodati enyu nusi walale ati enyu shakine ati enyu shakine asi gugufta ati enyu shakine ati enyu shakine nusi walale ati enyu shakine ጎበዝ አጨብጭቡለት። Itoophiyaa Broadcasting saaf sagantaa bashannanaati malee nuuf wanta haaraa miti. Oromoon nama Oromoo ta'ee dhalatee lafarra deemu miti. Muka Oromoo, dhagaa Oromoo, biyyi Oromoo lafa Oromiyaa keessa jira. Waa'ee Oromoo akkamitti akka ajjeefaman, akkamitti akka jiran, maal nyaatan, maal dhugan yoo itti gaafatte sitti himu afaan qabaatanii jennaan. Dhuguma osoo afaan qabaatanii waa'ee Oromummaa isaantu sitti hima. Nama caala isaantu sitti hima. Isaantu beeka ragaadhaaf. Isiniif garuu bashannan. Oromoon ammoo bashannana keessattis gadda keessattis waa'ee lafaaf lafee isaan dhiisu. Oromoo walii galuu dadhabe malee lafa ciisutti waa'ee lafaaf lafee isaa hin gadda, hin gunguma, hin cincifata jecha. Isiniif garuu bashannana ta'uu mala. Egaa baaf bashannana ta'uu olee maa qabsoo ta'ee ittanii kaaftan miti. Nu biratti Oromoo biratti kun wanta baratamaadha. Oromoon sirbaa jaalalaa caala sirba qabsoo beeka. Maatiin mana keessaa waa'ee qabsoo gunguma waan ta'eef Oromoon akkuma gaddalateella haati Oromoodhaa gaafa Oromoo teessu waa'ee lafaaf lafee ishee ciniinfatte gaafa ilmoo dhaltu ilmoon sun akkuma gabbaate waa'ee qabsootti galti. Humna dhabe walii galuu dadhabe malee waa'ee qabsoo waa'ee lafaaf lafee isaa Oromoon hin dhiisu du'ee ardiraa dhabama malee Oromoon ammas inuma murama inuma atala inuma murama inuma atala. Kun Oromoodha, kun Oromummaadha, kun Oromiyaa.